Institute Orano Oromo Dr. Deriba Tarafatin Oganamu Kasumas Ogeisoni Obolesania German Katabakana Barrises Punti Kaisar Des Gamachu Kaisar Dechata Bagagamata Akan Rede Kabajamo Jere Yeron Eresile Gababa Wante Saati Saham Tuan Tate Irredebre Punti Kaisar Kabajamota Nostalgia Ane Durang Gamada Urin Jarachun Sigarina Gafa Yadik Kufe Serni Hara Dufu Jarra Abba Gaddafi Warabli Sano Ganamu As Muratana Kay Ammegi Rutana Garam Irgana Manigama Punkenamefi As Watanituka Via Dura Dufe Manatinati Ergeti Fortunante Jarra Abba Gaddafi Obelejan Kija Nafidi Jere Namuta Makanat Time Manasani Dake Jolle Fide Fatarasnya Chise Asitu Waji Hazo Milka Sodomine Kadura Arantana Gavas Warani Isa Kamora Kanayam Hali Hala Rakisa Hala Megenu Mansati Simbekamni Kawarana Tauni Simbekamni Kaisa Wantre Warana Marfabe As Kaagre Bota San Arantana Mo Asmati Dirne Kabaja Isa Akanat Dada Isne Mulifne Dubane Sena Isani Tabarif Famtetanas Ebisu Kenyan Hedu Gamane Jira Radine Baga Gamanendera Ogafine Ufno Wae Kitaba Kanarate Sena Haragera Kanagaba Se Akalipso Assignment in the Teganame Wato Python to it Garu Natural Namu Asae Wadin and Yagi Hundi at the Miski Raja Kabe Hamaduma Torit but a Hundi one in a Yaja Punda one to Batanif Redebu in Barbachisu Kanafin Redebre Amantana Gara Eba Almamatine Haragan Manu Oromo Geda Tuguma Sena Adatikaba Sena Isa Kaisat Oromo Daf Arti Amayab Mada Demba Udaf Tokota Udaf Be Udaf Arti Dan Absau Kabna Jere Ummata Abso Hidano Osontain Abso Adana Shiva Adati Ada Afan Artigan Yetu Daris Kabita Musa Ubata Mukanaba You actually have Umman Sena Kaisat Sena Oromo Kaisat Ummata Kopa Isa Osomotuman Granda Datin Wagapudan where total Yalatuj Fanmeta Usatis Yada Tugari Ummata Sena Kaisati Tosta Warana Hani Sandulu Adunya Agasitonis Yada Chun Barbachisa Ummata Yero Jel Kabati Famo Abson Gurmawa Oromoda Oromon Gurmae Mirgasa Sumasa Hakasati Absau Kabaje Kae Ethiopia Kaisati Abasi Asada Isa Jel Kaba Kahundes Tausatis Albert Tugari Ummata Sena Berifamentumne Sena Abban Fedes Durada Bachundende Sena Samuda fi Doksuda fi Sintan Abuan Tef Arantana Bifakanan Gamachu Kanara Olum Kenya du Garida Kana Kaisa Toko Kapso Gama Arti Datili Oromo Kaisain Bikele Motin Arti Oromoda Arti Namayan Oromoda Asibikele Joletenya Isankana Kaisa Amma Halajurun Waidu Ibsun Imbarachisu Kanken Sabonuma Oromo Hakapsise Arti dan Ibse Oromo Mulise Wante Ummata
seenaa boonsaa qabu seenaa Oromoo keessatti Oromoon Harargeedhaa seenaa dhiigaan barreeffame seenaa dafqaan barreeffame seenaa gaddaa imimmaan hin barreeffames qabu seenaa gammachuudhaa kasesseeqaa hojjetes uummata qabu abbaa seenaa guddaati kana keessa kan itti boonnu keessaa tokko aartii dharratti qooda nuti qabnu artistoota lakkaa'aman hin dhumne yoo lakkooyte Oromoon meeqa qabdi yoo lakkooyte dura jalqabdee tarree duraarra olii jiru jara kana waan ta'aniif isaan kana keessaa artist Mahadii Sheekhaa inti keessanuu ni beektanii Mahadiin ilma jaarraa abbaa gadaati ilma jaarraa abbaa gadaati kan akkamitti jechuu kan gaafattanii se'u ganda tokko dhalachuudhaa miti ganda guddachuudhaa miti obbolummaa dhiigaan tokko ta'uu qofaa miti kaayyoodhaan yaadaan dafqaan bu'aa bahii wajjin dabarsuudhaan jaarraa jalatti nama guddate nama qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa qabu gurguddaan kun ilmi Muhammad Sheekh Khalil maatii isaa hundaan beeka waggaa umriin isaa 11 waggaa ta'u abbaan isaa jaarraa wajji jira jechuudhaan qabsoo Oromoo deeggaraadhaan hidhamee waggaa 4 abbaan isaa mana hidhaatti waggaa turu manaa bahee biyyaa baqatee waggaa 11tti ijoollee biyyaa baqattoota caayaa baqattoota Oromoo jedhanii Jibuutii keessatti gubbaa guddate achitti namummaan rakkoon maal akka taate nama arge qabsoo Oromoodhaa qabsaa'ota achi jiranii wajji wal qunnamee hafuurri qabsoodhaa isa fuudhee sabboonummaa cimaadhaan achitti wallisuu muuziqaa barachuu nama jalqabe nama aartiidhaan duule qabsaa'e achi deebi'ee direct jaarraa abbaa gadaafaa bira deemuudhaan bosona keessa bu'aa bahii meeqa keessa dabree qabsaa'ota Oromoodhaa bakka bakkaa dhufanii mirga Oromoodhaatiif bilisummaa Oromootiif qabsaa'an kakaasuudhaan onnachiisuudhaan eega hojjete booda ati aadaa keenya guddisuu qabda bosona keessa qofatti miti ol deemte ummata keessa teessee ummata dammaysuu qabda ati ergamni kee kana jedhanii jaarraa abbaa gadaafaan eebbisanii deem gali jedhanii deebi'ee karaa nagaatiin qabsoo irra nama ture nama seenaan isaa hin dubbatamin Mahadiin akka artistiitti sagalee qabaachuu qofaa miti aartii jaalachuu qofaa miti ummata isaa jaalata ogummaa isaa jaalata kana qofaa miti waan hangafoonni isaa Ali Birraa Ali Shagorraa wanni barate maali muuziqaa qaba meeshaa muuziqaadhaatiin if gabbisuu cimsuu gitaara taphachuu orgaana taphachuu qindeessuu barreessuu hunduma kan qabu Mahadiin akka artistiitti nama shani wallisaadha walaleessaadha qindeessaadha muuziqaa taphataadha waa hedduudha qaba isin hundi hojii isaa ni beektanii wallee 130 taphate kanuu baqaa fi maal keessatti kana keessaa parsantiin 99 waa'ee Oromoo dubbata waa'ee tokkummaa Oromoo dubbata waa'ee aadaa dubbata waa'ee qabsoo Oromoo dubbata waan biraa hin qabu akkuma isin beektanitti karaan galma bagadaa hajau kanarraa kaasee muuziqaalee adda addaa hojjeteeti jira Mahadiin artistoota keessaa nama yeroo lama baqate eega osonaa deebi'ee ummata dadammaksuu jalqabe boodas haalli itti toluu dhabee biyyaa baqate lammaffaa baqate yeroo duraa Jibuutiidhaan karaa booda immoo Keeniyaadhaan baqatee dararaa guddaa sababa ummata keenyaatiin nama mudate nama immoo abdiin kutanne
rakkoon immooni nama saba isaa jaalatu ciniinnatee hojjetu abbaa isaa jaarraa abbaa gadaa jara bakka jirutti kaayyoo isaa ol kaasee kaayyoo oromummaa ol kaasee nama hojjetaa ture wallisaa cimaa ka ittiin boonu ka yeroo hunda ittiin dhaadannu ka nu beeksisee nu barsiise waan ta'eef hedduudha itti boonna. Ani ijoollummaarraa hin beekaa gaafa biyyaa baqatu meeshaa muuziqaa walitti qabatee mana kiyya dhufee sanuka bor deemu waan gaafas na dhagame teessisuu hin danda'u rakkoo sanarraa hiikuu hin danda'u dhugaa waliin ba'uu taate waan nama dhagama laala. Kanaaf akka arraan tana albama isaa albama 13 hojjetee jira. Arra albama 14ffaan kun tokkummaa Oromoo irratti walli akkuma duraan hojjechaa turetti tokkummaa Oromoo irratti kaayyoo jaarraa abbaa gadaatti amma kun wallisee isin dhageessisee jira. Walleelee babbareedduu hedduudha qaba. Kanaaf maadiin deebi'ee eega yeroo lamaa booda biyyatti deebi'ee biyya galtee baga rabbiin asinsigee baga obboleeyyan kee dila kanaan miidhagdee faayamtee albama kee eebbisuu dandeeyse rabbi ammas umrii siyaa kennu jabaadhuun si jaa. Kanaaf guyyaa har'aa kana sagantaa seena qabeessa seenaan Oromoo ituu umbannaa fi afran qallootti barreeffamte kanarratti albama kanaas eebbisuu danda'u keenyaan hundi keenya gammannee jirra. Guyyaa gammachuun nuuf haa ta'u. Albama kanaas fudhadhaa bitadhaa aartii keenya jabeessa aadaa keenya jabeessa aadaa keenya dura namni